Namni jireenya mataasaa dhiisee jireenya namaa jiraachuu jalqabee kana nu oolchi jenna. Nagaa Waaqa isiniif haa baay'atu. Nagaa koodha. Isinis akka nagaa taatan abdii qaba Waaqayyo bira. Egaa akkuma suuraa asirratti argitan kana yaada tokko isinii qooduu dhufe. Innis maal yoo jettanii jarri kun lamaanii wal fuudhan jechuudha. Wal fuudhan malee wal hin ajjeefne. Haa ta'u malee sooshaal miidiyaa kanarratti isheenii umriidhaan ni caalti fakkaata. Akkasumallee inni immoo umriidhaan isheedhaa gadi garuu jarri kun wal fuudhanii walii ta'anii walitti heerumanii horaa bulaa baay'adhaa deebanaa isiniin jedhaanii garuu namoonni keenya baay'een jechuudha. Jarri kun lamaanii maaliif akka wal fuudhanii ta'e hin beeku, maaliif akka wal jaalatanii ta'e hin beeku. Kanaaf kuni gaaffiidha. Sooshaal miidiyaa kanarra suuraan isaanii walii gadi deemaa jira jechuudha. Ana tokko waa tokko gaaffiin ta'e innis maali keessattuu warri hin fuudhiin warri hin heerumin jechuudha. Maalitti beektu carraa keessan maaliif nama irratti akkas taatu? Maaliif jennaani namni dhiirris ta'ee dubartiinis ta'ee dhiira ofiitiin tolfattee ittiin heerumtu akkasumallee dhiirris jechuudha durba tolfatee ittiin heerumu kan carraan jaalalli isaanii tokko ta'ee wal fuudhee wajjin gaa'ela dhaabbataa jechuudha. Jarri kun lamaanii wal hin ajjeefnee wal fuudhan malee jechuudha. Argitan sooshaal miidiyaa kanarratti kun ishee arrabsaa kun immoo mucicha arrabsaa jechuudha. Kanaafuu namni sooshaal miidiyaa kanarratti jiila isin horatu nama arrabsuu isin dhiisu nama xiqqeessu isin dhiisu nama tuffachuu isin dhiisu jechuudha. Warreen akkana godhanii dhugaa warra jireenya isaanii maal akka ta'e hin beeknedha jechuudha. Maaliif jennaan namni jireenya isaa qabu tokko namni bultii qabus ta'ee namni bultii hin qabnes ta'ee jireenya isaa guutumaan guutuutiin sooshaal miidiyaa irra godhatee taa'ee namarra hin haasa'u jechuudha. Dhugaa jarri kun wal fuudhan malee wal hin ajjeefne. Bakka eega isheedhaa ta'ee innis immoo eega isheen isheedhaaf taate wal fuudhanii jiru. Horaa deebanaa jedhanii eebbisuu dhiisaniiti. Namni keenya abaarsa bakka afaan namaa immoo afaan miidiyaa warra miidiyaa kanarraa dhugaa dubbachuu fi baay'ee bakka nama jibbisiise jechuudha. Keessattuu wantichi illee dhugaama dubbachuu fi isheen nama umuriidhaan deeme jechuudha. Bakka eega isaa taatetti fuudhee jira. Garuu immoo haamilee obboleessa isaanii eeguudhaaf bakka harkatti busheessuu dhiisanii osoo waanuma gaarii jara kanaaf qoodanii ana garuu gama kiyyaan natti tolaa jechuudha. Maaliif jennaani baqqaan fuudheera eega fuudheen boodatti inni kunuu alamii isaa keessa jedhe isaaf taateerti. Maaliif warri miidiyaa kanaa nama kanaa fi haadha manaa filachuu hin danda'an. Inni filateera bakka. Warra miidiyaa dhiisati obboleettiin isaa, haati isaa, abbaan isaa, haadha manaa isaa filachuu hin danda'an. Isatu filatee kan wajjiniin bulu fuudha malee jechuudha. Dubartiinis yoo ta'e kan isheedhaa taatetti heerumti malee akka durii sana hin jiru jechuudha. Akka durii sanaa dukkana keessa maatii qofti bichaan nama kennastuni dhaabatee jira jedhani garuu dhugaa dubbachuuf wanti ani karaa kana dhufeef maasa itti fakkaatan wanti isin amma beekuma kiyya wanti isin irraa hubachuu qabdanii jireenya namaa keessa hin galinaa. Anuma yeroo baay'ee agartan kana sooshaal miidiyaa kanarratti namni haamilee wal cabsaa malee haamilee namaa wal jajjabeessuu dhiisee jira. Maaliif akka ta'e ani garuu naaf hin galu donnoo. Kanaafuu dhiiras taatanii durbas taatanii jechuudha. Jireenya namaa keessa hin galinaa. Ani dhaabbadhaamee filaalaa. Ani maal gochaa jira? Ani yoon jireenya namaa kana keessa haasaa galee dubbataa jiru. Mee maal irraan taa'ee jira? Mee maal hojjechaa jira? Mee hojiin koo maali? Iddoo nama dhaabbadhee wanta namaa haasa'u kana maalidha jettanii itti yaaddanii gaariidha. Maaliif jennaani jireenya nama tokkoo galuun hin barbaachisu gonkumaayuu jechuudha. Ani obboleettii keetituu yoo taate kan obboleessa keetituu yoo taate gaa'ela keessatti jireenya namaa keessa galuun tokkoffaan baay'ee cubbuudha jechuudha. Maaliif jarri kun lamaan walii ta'anii wal fuudhaniin boodatti wanna namaa haasa'uun jireenya namaa keessa galuun hin barbaachisu jechuudha. Gaa'ela keessattuu jechuudha. Ana dura akka kiyyaatti dhugaa maaliif namni kun jaallatee beekamaadha. Akka umuriin isheedhaa isaa ol taate. Kanaafuu haamilee nama kanaa eegamuu qaba malee haamilee obboleessa keessanii eeguu qabdu malee fuutaniitu akkuma afaan isinitti dhufetti
miidiyaa kanarratti hin laxxaftanii jechuudha. Maaliif jennaan mana keessatti namni gaafa gadi ba'u fuudhee sanu alamii isaati. Miidiyaa fayyadama. Obboleessi keessan gaafa kana argu gadduu danda'a jechuudha. Amma feetee ishee wajjin yoo gammachuu qabaate yoo tarii beeketumaa yoo itti galeeyyuu haamilee isaa hin tuqinaa dhiisaa jechuun barbaadanii gama kiyyaanii. Yoon balleessillee na uffalchaa malee jireenya namaa keessa hin galinaadha. Manni jarri kun wal hin ajjeefne wal fuudhan malee jechuudha. Wanta gaarii tokko dabarsaa malee wanta gadhee hin dabarsinaa jechuudha. Dhaloonni isin duubarra dhufu maal isinirraa barata? Dhiiras taatanii dubartiis taatanii jabaas taatanii xiqqaas taatanii jechuudha. Wanta gaarii miidiyaa irratti miidiyaa keessan waan gaarii fayyadamaa bakka nama waan ta'eef isaaf taateerti. Isaaf egaa taate isin ikkoo mana isaa keessa jiraattan isaan wajjin hin jiraattan isaan wajjin hin galtan jireenya isaanii hin beektan. Kanaaf jireenya namaa keessaa ba'a. Ani garuu tokkotu na dhiba. Innis maal jettanii fakkeenyaaf amma baadiyyaas haa ta'u magaalaas haa ta'u yeroo tokko hin agarra. Dhiirri guddaan namti umurii 30 haa ta'u amma barbaade haa ta'u daa'ima waggaa 12 waggaa 13 kadhatee fuudha jechuudha. Yeroo sana garuu ani miidiyaa kanarratti namni ba'ee hin dubbatu. Garuu dubartiin immoo umuriin ishee xiqqoo ishee wal siqee kuni dargaggeessaa umurii isheedhaa gadii gaafa heerumte maqaa baay'eetti itti ba'a. Kuni maaliif? Anaaf gaaffiidha. Maaliif namni nama waan ta'eef jechuudha. Kanaafuu waan akkasii dhiisaa negatiifa namatti hin yaadinaa. Obboleessa keessanii faamilee eegaa. Obboleettii keessanii faamilee eegadha. Jechi namaa afaan namaa keessaa bahu. Sirrii mootii haamilee namaa cabsa waan ta'eef jechuudha. Namoonni immoo waan gaariillee akkasuma faallaa jala namoota kaanii yaa dubbattan dhugaa eebbifamaa guddaa isiniin jechuun barbaada. Maaliif jennaan namni waanuma facaafatee haammata waan ta'eef jechuudha. Xaafii facaafatanii qamadii haammachuuf hin eeggatan. Ani akkasin jedha maaliif haamilee walii maaliif cabsina? Jireenya waliin maaliif jeeqna? Ofii keenya of jalaa qabna. Gaaris taatu fuunee akkasumallee gaaris ta'u heerumne yaraas ta'u fuunee waan akkasii kana oduma of jalaa qabnu maaliif jireenya namaa jeeqna? Jireenya namaa hin jeeqina. Jireenya keessan jiraadha. Ani akkasan isin hin jedha dhugaa dubbachuu fi jara kana ani hin beekulleedha miidiyaa irratti argamalee jarri gammachuu qabu. Sargii fataa jedhee hojjetatanii fataa jechaa jiru. Isin immoo warra miidiyaa irra deemtanii nama arrabsitanii jechan taana namatti laxxaftanii mee dhaabadhaatii of ilaalaa. Kun isiniif sirrii mootii boruu keessan maal akka itti galtan hin beektan jechuudha. Kanaafuu haamilee jara kanaan wal fuudhaa horaa bulaa baay'adhaa deebanaa lama ta'a ciisaa 3 ta'a kaa jedhaanii malee jechan taana namatti hin dhoobinaa isiniin jechuun barbaadaa yoon dogoggoreef dhiifama naa godhaa yaadni qabadhee dhufe guyyaa irraa kana kanuma dhugaa yeroo tokko gaafa kana social miidiyaa kana dhuftan waan baay'ee argitu jechuudha. Namoonni baay'een haamilee namaa cabsu jechuudha. Haamilee namaa cabsuun ikkoo dhugaa baay'ee namatti dhaga'ama jechuudha. Jara sana mee bakka jara sanii bu'aa ilaala. Jarri wal jaallatanii jiru. Jireenya isaanii wajjin jiru. Gammachuu maatii isaanii sana wajjin jiru. Kanaaf immoo gaafa gadi ba'anii sooshaal miidiyaa kana arganii namni yeroo akkana waan hin taane kanatti laxxafu hagam namatti dhaga'ama. Maanii wal fuudhan maree jarri waliin ajjeefne kanaaf horaa bulaa deebanaa jedhanii malee jechan taane namatti naasayinaa isin jechuu barbaadaa guddaa galatoomaa eebbifamaa.